Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan wixataa onkoloolessa 17 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 7 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Akka mooltanaan sora haala keettootu hardhaasanitti immoo oduu har'a qabne keessa godina Oromiyaa gargaraa keessatti namni hedduun hidhamuu jiraachuu isaanii jiraattoti nutti himuu jiranii mataa oduu keessaa tokko. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baase kan ittiin hojiirra oolchu qajeelfamoota baasee jira. Qajeelfamni kun ija ogeeyyii seeraatiin akkamitti ilaalama? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gama biraatiin labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsamuuf kanneen sababaa ta'an keessaa tokko humnootiin biyyoota alaa haala nageenya mootummaa fi biyyattiif yaaddessaa ta'e keessa harka galfachuu isaaniiti jechuudhaan aangoonni Itoophiyaa dubbatanii jiran. Biyyoota maqaa dhaaman keessaa tokko Masriidha. Kana haaltee jirti Masriin. Kana ilaalchisuudhaan qophii qindaa'ee qabna booda dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensoo oduutiif gara sooraatti deebina. Godina addaa Oromiyaa magaala Sabbataa keessatti akka bulchiinsi jedhutti nama 1,000tti lafi jeeqee qabeen balleessi jedhaniitiin hidhane. Akka bulchaan Sabbataa obbo Araarsaa Mardaasaa miidiyaa Itoophiyaa irratti dubbatetti nama 40 haga 50 qofatti naannoo Sabbataatti dhufe kan cuftii gara jara naannoo dhibii dhufeetiin lafi jeeqe. Warra balleessaa qabuuf hin qabne gargar laalanii baasanii jira bulchaan kunneen jarkan akka jecha bulchiinsa kanaatti uummatatti balleessaa itti mure balleessaa qabuuf dhibaachuu isaaniillee ittuma muraniitiin jarii balleessaa tanaan himataman kadhibiilleen jiraachuu isaa dubbachuu jiranii balleessaa isaanii laalanii kaan jala baasanii kaan ammoo balleessatti muranii jenna. Magaalaa Nageellee Booranaatiif ollootisii akka Buruurii Dhaka Qallaatii fi naannoo gargaraa keessatti akka warri achii dubbifne jedhutti dhiyoo tanaayyuu nama 200 caalaa hidhan. Warra hidhan kan akka jiraattotii jedhanitti waraana afaan Oromooillee hin beeknetti manidhaa halkaniin ol duute soqee namallee qabee yaa'an warri hidham kun ijaarrolee biyyaa hojjettoota mootummaa barattootaa fi nama hedduu ka'ee jira. Namni hidham kanallee haga dhiyoo tanaati asitti dubbisuullee nu dhowwanii jira maatii isaaniitiif jarii gargaraalleen bulchiinsi nagaa aanaa Liiban obbo Adoola Meessoo ammoo kashalabbootatti hidhamee jedhu godina Gujii keessatti namni hin beekamne hedduun hidhaa jiraachuu isaaniillee dubbachuma jiranii boritti deebina. Maatiin Naayijeeriyaa milishootii Boko Haram ganna lamaan duratti ijoollee isaanii jala guurratanii baddaaf gammoojjii galaniin keessaa ijoollee 21 arganii dhiyoo tana maatii wal argisiisanii maatii isaaniitti kennan. Ijoollee tana fala mootummaan Naayijeeriyaa milishoota Boko Haram ta duraan hidhe gadi dhiise inni milishoota Boko Haram hidhanii gadi dhiisanii jennaan illeen jarii kun illeen Boko Haram illeen jechuun ijoollee tana gadi lakkisan ijoolleen tun ka gadi lakkifaman hagii guddaan ijoollee qaba. Boko Haram milishoota Islaamummaa seer Shaariyaatiin Naayijeeriyaa bulchuu feetu ganna lamaan duratti hosteelii Chibook jedhanta Naayijeeriyaa jirtu ol duudaniitiin ijoollee dura 200 caalan makiinaaf fa'atanii baddaa gammoojjiitti hin galatanii mootummaan barbaada of jibbaatee eegee araaratti deebi. Addunyaalleen akka mootummaan kun ijoollee dubratan barbaade maatii isaaniitti kennu hedduu gaafachaa ture. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraan Iraaqii fi Kurdishitti wal qarqaaranii xiyyoorallee dabalatanii magaala Mosul ISIS irra deebifachuuf ardha lola guddaatti jiran. Lola boruu barraa qarbaatiin jalqab kanaan akka jecha pirezidaantii uummata Kurdishitti lafa kiiloomeetirii 200 ISIS irraa deebifatan Mosul inuma bilisoomtii jedha akka magaala Aleppoon taatuu jedha pirezidaantiin Kurdoota yoo televezyiinii irratti baheetiin dubbatu. Loli kun eegii waraanii Ameerikaa Iraaqitti duuleen duubatti waraana guddaa lammeessooti waraana kan irratti loltoota Kurdish poolisii federaalaa loltoota sunniitii fi hedduutti itti wal qarqaaree ISIS achi baasuu fi keessa loluutti jira. Gamkaaniin ammoo lol xiyyoorri Siiriyaa ardhollaa milishoota mootummaa sunniin waladhan keessatti loleeni Aleppoo keessatti nama 23 caalaatti dhumate jarkana foogee keessatti xiyyoorri Raashiyaa dabalateetiin xiyyoorri Siiriyaa lolaaniitiin achi keessatti fixan.
Paakistaan keessatti otoobiisiin karaa yaa'u lama mataawwal dha'e namni 20 caalaan sun keessatti dhumate hedduutu mammadaa'e. Balaan kun ardhi ganama godin Punjaab keessa dhalate waan waliin dhahellee qorachuutti jedhan. Paakistaan iyyuu hedduu waan akkana kanaan namni dhumata makiinaan jechuu. Balaan kun hagi tokko hammeen karaatiin kamii kaan ammoo shufeeroti seera malee makiinaa oofanitti akkana nam fixuu jira jedhe oduu gargaraati yoo argannu. Akka dhaabii baqataa qarqaara Amnesty International jedhutti warri baqateetiin ammaan tana Awustiraaliyaa kaambii iddoola Nauruu keessi jiru akka seeraatti yoo ilaalanii warra jireen hamaa gargaleetiin jiraate ka ulee amaamtu keessi dabreetiin biyyi sun dhuuf jari kunin akka addunyaan qarqaartu addunyaan iyyuu fi jiranii oduun ammaaf qabtanu. kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa kan Itoophiyaa keessatti labsamee jiru labsii yeroo hatattamaa kan ittiin hojiirra oolchuu yookaan raawwachiisuu hin danda'amu qajeelfamni bahee eega dheengaddaatiyaas maddeen oduu mootummaaf kabiroon tamsaasaa jiru. Seera idileedhaan nagaaf tasgabbii hawaasaa eegsisuun rakkisaa waan ta'eef jechuudhaan akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 akkaataa bu'uura heeraa biyyattii keeyyata 93 labsii yeroo hatattamaa baasuusaa ka dubbatan maddeen oduu mootummaa sanbata dabreeraa jalqabanii akka ibsanitti labsicha raawwachiisuufis wixinee tumame irratti manni maree ministeerotaa jimaata dabre kana mari'atee raggaasisee jira. Labsicha raawwachiisuudhaaf koomaand poostiin hundaa'es hojii isaa jalqabuusaa maddeen oduu mootummaa kun beeksisanii jiran. Sekreetariyaatiin koomaand poostichaa fi ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa qajeelfamoota hojiirra oolfamaa yookaan immoo raawwii labsichaa akka ibsanittiif maddeen oduun akka ibsametti gochaaleen dhorkaman bakka hundatti kakaasawwan jeequmsa uumuu danda'an geggeessuu, dhaabilee shororkeessotaa waliin quunnamtii kamuu uumuu, miidiyaalee isaanii OMN isaatiif kabiroo caqasuu, tajaajila hawaasummaa laachuu dhaabuu yookaan cufuu, dhaabota barnootaa irratti qoqqobbii kamuu uumuuf yaadu, iddoowwan oolmaaf ispoortiitti kaka'umsa kamiyyuu geggeessuu, bu'uraalee misoomaaf dhaabota hawaasummaa irratti balaa dhaqqabsiisuu, ayyaana hawaasummaaf biyyoolessaa jeequu, ayyaana hawaasaa aadaaf amantii irratti kakaasii geggeessuu, uffannaa yookaan huccuuwwan dhorkamanitti fayyadamuu yookaan uffachuu, meeshaa waraanaa eeyyama qabanis iddoowwan adda bahii ummataatti qabatanii argamuu, iddoo dhorkaatti argamuu, dippiloomaatonni beekamtii koomaandi poostiitii ala kiiloomeetira 40 giddugaleessa finfinneerraa fagaatanii deemu, qaamonni nageegumsaa hidhannoo isaanii qaama sadaffaatti dabarsanii kennu, haala dirqamaa malee hojii gallakkisuu yookaan immoo eeyyama fudhachuu, toora dhaabilee ga'uun dhorkameetti argamuu, hojjetootaan ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'aatii 12 jalqabee aga galgala sa'aatii 12 alatti argamuu, qabeenyaa kamuu yoo kireessan poolisiif beeksisuu dhabuu kanneen jedhaniif dhorkaaleen kabiroon ibsamanii jiran. Labsicha yeroo hatattamaaf qajeelfamoota raawwiisaa kana laalchisuudhaan akka xiinxala seeraanaaf kennu ka biyya Biriteen jiru yuunivarsiitii Kiilitti lekchararii yookaan immoo barsiisaa seeraa akka ta'e Dooktar Awwalaloo telefoonaan dubbiseen jira. Labsii yeroo hatattamaa kun akka tokko laallee isin hin jenne rakkoo asiin dura biyya irratti deemaa ture jechuudha. Dhiibbaan mirgaa olaantummaa seeraa dhabamuun mootummaan yeroo barbaadetti seeraan ala wanta fedhe gochuun wantoonni sun biyya sana irratti waan haarayaa miti. Biyyi sun haga tokko asiin duras akkuma labsa hatattamaa jiru bulaa turtee jechuudha. Garuu amma wanti godhamaatti jiru maa inni wantuma duraan agartee seeraan ala dalagaa turan san seera itti baasanii qajeelfama seeraati mirga namarraa mulquu yeroo barbaadanitti nama hidhu manuma murtii duraan kama dharaa kama dhiibaa nama fidansanis osoo nama fidin nama hidhuu danda'u wanta akkanaati wanti deemaa jiru jechuudha. So basically wanti ta'aa jiru akka allaalutti emergency tokkorraa gara emergency biraa deemuudha jechuudha. Duris emergency ma jira turre amma garuu haala xiqqoo bal'aa ta'een gadi bu'een qabuun fakkeessaan akka duraan fakkeessan sunis osoo hin jiraatin guutuutti mirgoota jiran hundayyuu mulqanii jiranii jechuudha ammatti. Gama tarkaanfiitiin gama raawwiisaatiin mootummaan utuu labsii kana hin baasiin bifa adda addaatiin mormii wal qabsiisee tarkaanfii fudhataa tureef amma labsii kanaa booda tarkaanfii fudhachuuf deemu gidduu adda addummaan jiru maal fakkaata? Adda addummaan hin jiru hin jedhamu garuu adda addummaan laali akkuma rakkoo lafarra jiruutti gara yerootti jijjiiramaa deema. So fakkeenyaaf
sochiin uummanni Oromoo godhaa ture kun osoo hin jalqabamin dura dhiibbaan mirga irratti godhamaatiin ture. Sochiin waraanni biyya keessa godhaatiin ture fi kasanii as ta'aatiin jiru tokkoo miti. Wanti amma yeroo ammaa kana eegaa labsi kun labsamee as ta'aa jiruu fi wanti san dura fakkeenyaaf ji'oota 4-5 labsa kana dura jiran irratti ta'aatiin ture ammas tokkoo miti. So intensitiin isaa dabalaatiin deemaatiin dhufee jira. Garuu ammoo kun guutumaan guututti uummata biyya saniitiif waan haaraa wayii waan jenneetiin fudhachuu dandeenyu miti. Fakkeenya siifan kennu biyyoota olaantummaan seeraatti kabajamutti, biyyoota mirgi namaa itti eegamutti, biyyoota abbootiin seeraa bes ta'aniitiin mirga namootaa eeguu danda'anitti labsiin akkanaa kun yoo labsaniitiin hin jedhe jijjiirraa guddaa fida. Jireenya namaa irratti, sochii namaa irratti, dalagaa irratti, qabeenya biyya sanii irratti, dinagdee biyya sanii irratti jijjiirraa guddaa fida. Biyya keenyatti akkuma isin jedhe haalli isaan nama itti hidhan, nama itti qaban amma ifumaan ifatti ta'aatiin jira. Waraana isaan tokkorra gara tokkotti sochoosaa jiranii. Garuu akka mirgaatti yoo ilaalteetiin hin jette intensii isaatu xiqqoo dabale malee guutumaan guututti waan haaraa wayii. Mormii amma dhimmisaa kan ilaalame akka mootummaan jedhutti shororkeessummaaf nageenya uummataa kanneen jeeqan dhaabuu biyyattii tasgabbeessuuf ka jedhu. Warri morman immoo ka jedhanii mormii biyyattii keessa jiru dhaabuuf dura dhaabachuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhatee jedhaniiti ka dubbatan. Akkuma fedhettu haa hiikamu. Kun mormii biyyattii keessatti geggeeffamaa tureef miidhaalee dhaqqaban sana ammam dhaabsisuu danda'a? Kana tilmaamuun rakkisaatti fakkaata. Mootummaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti, naannoo Amaaraa keessattis waraana akka jiruun facaaseetiin hin jira. Yoo akka amma deemaa jiran kanaan humnaan ka deeman taate uummata rakkoo fiduu danda'an ta'a. Garuu ammoo yeroodhaaf wanti kun dhugatus, yeroodhaaf hacuucamus, wanti kun deebi'eetiin gara alaa bahuun isaa hin oolu. Uummata hagana ga'u kana hacuucee tumtee mirga isaa sarbiteetiin yeroo dheeraadhaaf bulchuu hin dandeettu. Yeroo gabaabaadhaaf garuu akka mootummaatti waraana qabdaa, meeshaa adda addaa qabdaa, taaktika adda addaa fayyadamanii gaafii kana hacuucuun awwaaluun hin danda'ama ta'a. Baay'ee waan milkaa'inatti hin fakkaatu garuu danda'ullee osoo jenneetiin gaafiin kun deebi'ee ka'uun isaa hin oolu. Maaliif uummanni mirgi isaa sarbameetiin hin jedhe hacuucameetiin waggaa kana guutuu jiraate hacuucaa jala jiraate gaafa hacuucaan kun ammaan booda nutti deebi'uu hin qabu jedheetiin murateetiin akka uummanni biyya sanii gadi bahe kanatti gadi bahe ukkaamsuu dandeetta. Yeroo dheeraadhaaf garuu ukkaamsuu hin dandeettu. Seenaan addunyaa irratti bakka adda addaatti agarre wanti inni mul'isu waan kana. Seenama hiriira Oromoo kanarraa barannu tokko osoo jiraate mootummaan gaafii uummanni gaafatu kabajeetiin gaafii san keessummeessuu hin dandeenye rakkoo guddaa ofitti fide malee rakkoo san hiikuu hin danda'u. Rakkoo siyaasaatiif immoo yoomiyyuu yoo ta'e qawweedhaan karaa seekuriitiitiin deebisuun hin danda'amu. Hin hojjetu sun. Kanaaf waan milkaa'u natti hin fakkaatu adeemsi nama deemaa jiru. Ka biyya Biriiteenitti argamu Yuunivarsiitii Kiilirraa Dooktar Awwalaloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Isinis galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenya. Nyaamma immoo qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Elfinesh qannoo kanan sin affeera. Alaga nortu dadag
Ilfinesh Qannoo walleesheetiif guddaan galatoomsaadha dhaggeeffattoota keenya. Haala Itoophiyaa keessaa irratti labsiin yeroo hatattamaa akka ba'uuf hojiirra oolfamu kanneen taasisan keessaa tokko humnoonni biyyoota alaa jeeqama biyyattii keessatti qooda qabaachuu isaaniiti jedhan aangawoonni mootummaa Itoophiyaa. Biyyoota maqaa dhaaman keessaa tokko Masrii yoo taatu kana laalchisuudhaanis viidiyoo ragaadha jedhan televezyiina mootummaan agarsiisaa jiran aangawoonni kana laalchisuudhaan qophii jaallanneen qindeessite dhiyeessina kunooti. Baatii sadaasa darbee kaasee guutummaa Oromiyaa keessatti ka jalqabame mormiin uummataa itti fufuun kunoo baatii 11ffaa qabatee jira. Muummichi ministeera biyyattii Hayilamaariyaam Dassaaleny dabalatee aangawoonni sadarkaa olaanaa ka biyyattiis ta'e kan Oromiyaa rakkoon kun bulchiinsa gaarii dhabarraa maddee uummanni waan balleesse hin qabu jechuudhaan dubbataa turan. Dhiyeenya kanaa qabee inni duraan jedhamaa ture hafee biyyoota ollaatu deeggarsa godheen mootummaa aangoorraa darbuuf qofa otoo hin taane biyyattii dhabamsiisuuf kan hojjetamaa jiru ta'uutu ibsame. Biyyootii ollaa maqaa dhawaan keessaa Eertiraan duruu beekamtuu yoo taatu miilan ammoo Masriitti dabalame. Pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuu Tashoome paarlaamaa isaaniif dhiyeenya kana ibsa kennaniin የኦነግና የግንቦት ሰባት መሪዎች ከግብጽ መንግስት ተቋማት ጋር እጅና ጓንት በመሆን Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoof kan Gimboot torbaa dhaabbattoota mootummaa Masrii waliin ta'uudhaan badii qindeessaniin abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyaaf kanneen biyya alaa akkasumas hojjetoota isaaniirra badii olaanaa karoorfame ga'anii jiru. Ittaansuudhaan mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labse. Kana jechuun immoo biyyattii ka bulchaa jiru bulchiinsa siviilii duraa otoo hin taane koomaand poostii yookaan waraana biyyaa ta'uusaati. Daayireektara dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ka ta'an Geetaachoo Raddaa wiixata onkololeessa 10 bara 2016 gaazexeessota biyya alaaf ibsa kennaniin. We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. Gareen shororkeessaa ta'e addi bilisummaa Oromoo Masriirraa gargaarsa hundumaa akka argatu qabatamaan beekna. Duraan Asmaraa keessa sosso'aa turan amma Kaayiroorraa hojjetaa jiru. Biyya kana jeequudhaaf gargaarsa barbaachisu mara kennuuf. Labsii yeroo hatattamaa kana laalchise Koongireesni Federaala Oromoo yaada kenneen duraanuu Oromiyaan waraanaan bulaa turte wanni haaraan jiru ifatti labsuu isaaniiti jedhee jira. Himannaa pireezidaantii Mulaatuuf obbo Geetaachoo Raddaa dhiyeessan irratti pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii jimaata darbe deebii kennaniiru. أنا بس بأكد للأشقاء في أثيوبيا زي ما أنا رحت للبرلمان الأثيوبي وقلت لهم Ammaan dura paarlaamaa Itoophiyaa fuulduratti dhiyaadhee dhaamsan dabarse ammas irra deebi'een mirkaneessa. Filannoon lama akka jiru paarlaamaa sanaaf yeroon ibsetti isaanis wal ta'uu yookaan immoo walitti bu'uu ka jedhu ture. Nuti walta'iinsa filannee jirra. Masriin gonkumaa mormitootaaf gargaarsa kennitee akka hin beekne Itoophiyaa irratti shira kamiyyuu akka hin shirre nan mirkaneessa. Himannaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse keessatti kan maqaa dhahame adda bilisummaa Oromoo walgahii viidiyoonsaa mootummaan Itoophiyaa televezyiyoona EBC'n agarsiisaa jiru sana keessaa harka qabaa. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa gaafatamanii. Ololli akkasii adda bilisummaa Oromoo irratti mootummaa wayyaanee TPLF'n hoggaa oofamu isa jalqabaa miti turaadha. Nutis garii deebiitti kennaa turre. Ololli kijibaa kun immoo uummatoota Itoophiyaanuu beekamee ummatichi sifatee sadarkaa reediyoo fi TV isaanii lagatuyyuu dhaqqabeera. Walga'iin amma TV isaaniirraan agarsiisan walga'ii baqattoonni Oromoo sirna farra uummata Oromoo ta'e kana jalaa miliqanii baqattummaadhaan Masir keessa jiraatanidha. Isaan kun achitti mari'achuuf mirga qabaaturraa yookiin immoo hiree argaturraa walga'ii koomunitiin achi baqataan achi gaggeeffatedha. Kun akkamitti yakka akka ta'e yookiin immoo cubbuu akka ta'es nuuf hin galu. Kan akkasii Masir qofa miti bakka hedduutti ta'a. Biyyuma isin keessa jiraattan Ameerikaa keessatti miseensonni paarlaamaa, senaataroonni walga'ii hawaasaa irratti argamuudhaan affeeramanii dhaquudhaan achirratti yaada isaanii ni ibsatu. Yaada uummata Oromoos ni dhaggeeffatu. Sana jechuun mootummaan Ameerikaa adda bilisummaa Oromoo deeggera hidhachiisa jechuudha. Kanaafi olola rakasha gatii homaatuu hin qabne
namoonni isaanii suuraa isaanii yuutuubiidhaan gadhiisanis haa ta'u televezyiina isaaniitiin agarsiisan aangawoota